ala hala haram sivinteen ajnabiyyaa harkaan qabattee daleeyda akkanaan hin jenne kanarraa walabuu ta'uudhaafin isii filan garuuga dogongorri bakka kanatti anis obbaleetii dijegaa niin fuudhee jee fiidiyoo hojjedhee piraank uummata godhuun kanagaa namoonni hedduullee na dubbatee isinilleen akka aartanii koomantii garagaraa kadhiketti bajeetiyya kana fudhadheetiin jira waan kana akkitti naa hubattan wanti niin barbaadu jechuudha akkaan itti yaadee takka ammoo baalagummaadha takka ammoo safuudha amantii fi oromummaa safuu tuffachuudha hojjedhetti naaf hin hubanne akkaan kanaaf godhee naaf hubattanii hin barbaadu namoota garagaraa bakka onlaayina kanarratti obbaleettii isaa fuudhee wajji jiraatee erga qaanii itti dhagahame booda gabbee piraank jehee akkana narraa faamu jira waan kana kuni dogongora namoota teekstii barreessee gadhiisuuti wallahi kuni nabira hin jiru joollee takka takka ummatuustee waan sammuu keessa waan dhagee haratti kadhatti barreessee gadhiisu jiru namoonni akkasitti waan kana narraa hubattanis dhiifama guddaa narraa tahaa dhiifama naa godhaa badiitiyya arkeetiin jira irraa deebiitiin jira ummata kiyya bal'aa wallahi ani isin wajjin wal mufachuu hin barbaadu isin wajjin illee walitti aaruun barbaadu akkanatti aartan akka koomantii akkanatti arraba garagaraa akkanatti naan jettan kana hin barbaadu akkuma maduraa hojiitii babbaree dura na beektan sanirraa na gargaartan rabbiitti irratti haa jabeessu hojii gaarii jirtitanii koomantii bareedduu naa kanatan saniin barbaadu alhamdulillah ilaa hangammaa ergaan hojii tana jalqabee fayyaduu koomantii babbareedduu jijjigina hawwitu fuula kiyya dura na ooftu malee koomantii akkaan galgala idaatiraa ilaa hanga ammaa arkee takka ergaa yuutuuba jalqabee takka onlaayina kana jalqabee arkee hin beeku kuni dogongora guyyaa keessaa dhufu kana saniifuu anis dogongora kiyya arkeetiin jira dogongora kiyya arkeetiin jira dhiifama narraa tahaa dhiifama naa godhaa dhiifama gaafachuu kiyya kanaa sanarraa qeebalaa narraa qeebalaa sagaleeti yetanaas waan kana irratti dalagee kanaas akkaan amma isin ibsa kanatti ummanni akka malee narraa hubatee akka malee faamee akka malee ta'ullaana kanarra maxxansaa jira dogongorri kun akkitti dhufe dogongoraan firraa eegaatu dogongora nanaqe kan akkasin naaf hubadha warran dhageenis biraa jirtan isiniin jecha waan deemaa jiru quba qabdanii dhimmi guddaan ani liivii kana itti seenuu dandeessu ni beeytanii qalee galgala irraa jalqabee haga amma sa'aatanaatti gara tiktokaatiin tahee gara feesbuukaa peejilee garagaraatiin akkasuma yuutuuba illee dabalatee dhimma kiyya dogongoraan ani dogongoree hedduu wal jalaa fuudhanii oofaa jiran akkasuma gara tiktokaatiinis amma ammatti irra deddeebi'amee footoo liiviin footoo baangiraawundii godhachuudhaan deemaa jira haa ta'u deemuu qabaas dirqama an kana itti mufiin qabu kana aara takka illee ittiin qabu warra aarees warra na qomatees warra na arrabsees hunda mufii ittiin qabu maaliif jennaan waan na jaalattaniif jira ajjeesuun jalaa callisuudha jenna jira ajjeesuun jalaa callisuudha nama tokko waan fadhi dalaga badii dalaga tola dalaga yoo jalaa jettee kana man dhageeyni garagaltee qottee nama san hojiinsaa san bakka narkanneef jechuu hin fadhu ujuma sanuu namni san jira ajjeesuu jalaa callisu garuu ammoo isin calin jenne maal nagarsiisa kunan dhugaa koomantii teessanis niin arka arraboota garagaraa deemus niin arka hoomina irra deemus niin arka gara hundaanuu arkutti hin jira waan na aarsu silaaniin aara garuu waan nan aarsine takka waan na daangessu takkaa jira
maaliif jennaan jira ajjeesuun jalaa callisuudha akkuma jaansan callis jechuun ni dandeessan waan kana akka nama hin dhageenye biraa kutus ni dandeessan garuu dubbachuun ammoo waan na jaalattaniif jaalala teessan naa mul'isa namni tokko nama tokko gisee badii dalagee aboomaa badii dalagdee jechuun san akka namni sanganaa badii san hin dalagne irraa qusatu irraa if eeguufi garuu immoo gisee inni badii dalagee arkee caljeeyoon hin biraa kute isa san keeriin goone jechuun dantaasaati fadhaa dalagu fadhuun dalaginii jechuudha mul'isa dhiisee biraa deemuu san jechuudha. Garuu immoo isin badii dogongora mul'ate kana arkitanii arrabaanis ta'ee keessaan dhuftanii na dubbachuunis ta'ee bilbilaanis gara hundaanuu waan kana ollaana kanarra dubbachuun ani jaalala keessan naa mul'isa kana komii takka ittiin qabu kana jechuun akkaan isinittiin aarree na godhe jechuudha. Akkasii namoota muraasaa jira sheer godhaa biraan gahaa warri rikardi godhatanillee rikardi godhadhaa namoota hin dhagahin namoota hin arkin biraan geessanii gara tiktook irrattis akkasumatti ol baastanii biraan geessanii akkasii ani Jaafar Amin takka ammoo Jaafituu Oromoo tiyya bal'oo kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtanis hunda bakka jirtanitti akkaan isin mufachiisee hedduun beekaa hedduun arkee jira saniifuu dhiifama guddaan isin gaafadha garuu ammoo waan kana wantiniin dalageefan ani wantiniin dalageefis isinii ibsuun qaba fakkeenyaaf maaliif duba ati obboleetii tantee filattee maaliif isii hojii hojjattee jechuun keessan in oolu garuu ammoo ilmi namaa numa yaada xiqqaatullee numa dogongori ni mul'atu abbaa fireerrattuu ni mul'atu garuu wal gorfachuu fi wal sirreeffachuun dirqama waan jiraati kun aadaa keenya akka amantittis akka oromummaattis dirqama mataa keenyarra jiru jechuudha garuu ammoo dogongora kana akkaan itti seene isiniif haa ibsume dogongoraan firraa eega jeetiin dogongora seene akkamitti jechuun keessan gaafii akkineen itti seene piraangii kana jalqaba yeroo yaadu dubartii biraa wajjin dalaguu yaati yaadeetiin eegas booda maaltu nan mul'ate waan takka gisee dalee duniyaa addaa miree kana dura fiidoo tokko giseen dalagu hoomii takka dhalaa halaal siin ta'in takka ammoo dhalaa ajnabiyyaa amantiin siif hin eeyyamin fiidiyoo hojii daleeyda harkaan qabatta harka fuutaa waan joo takkaa jira akka kanarraa walabaan tahaa meesaniifuu obboleetiin tiyeegaa naaf halaal harkaan qabachuu fi footoo sajjahoo fi jedheetiin isii filadhe kana wantiniin filadheef gara rabbiitillee ajnabiyyaa harkaan tuquun haraam gara rabbiitillee nagee jalaa bahuudha akkasuma qoomii namaa kanarra deemu dhala ajnabiyyaa bara harkaan qabatee akka fadhe godhee wajji fiidiyoo dalagaa akkanaan hin jenne kana jalaa bahuudhaaf ani obboleettii tiyya filadhe malee waan biraatiif miti garuu haa taatu dogongora lamaan kanaan firraa eegaaf jee osoon kanaan firraa eega jee osoon deemu dogongora guddaan ani firraa hin eegin nan mul'ate kun eeggaam nan mul'ate ergaan fiidiyoo gadhiisee gara galgalarraa sa'a lama moo sa'a takka toora kanatti namoota hedduutti gaafii taate koomantii garaagaraatii fi ollaana kanarra deemuu jalqabti. Kana booda wanta kun dogongora ta'uu namoonni garaagaraatis bilbilee aboo wanta kun akkanaa miti akkan silaa akkana godhuu qabda naan jahan achi booda dogongora ta'uun naa galee jiru. Kana jechuun itti yaadee takka ammoo baalagummaadha takka ammoo safuu جيبودا تكامو أمانتي تيجي تفجودا والله ندليني خنان والله أمانتي تيجي تفجو في ندليني أورمم ما تيجي في سافو تيجي جيبودا تكا بليسودا تكا تفجودا وان كان هنو جنان دوغونغورا خرا ربي تلي ندو فدالا جنبيا كان كبدي في دو جدال غورا ولا بتودا akkasuma ga namoonni garagaraatti dhala hala haram sivinteen ajnabiyyaa kan qabattee daleeyda akkanaan hin jenne kanarraa wala butuudhaafin isii filan garuuga dogongorri bakka kanatti anis obboleettii dijegaa niin fuudhee jee fiidiyoo hojjedhee piraank uummata godhuun kanaga namoonni hedduullee na dubbate isinillee akka aartanii koomantii garagaraa fadhiketti badii diya kana fudhadheetiin jira waan kana akkitti naa hubattan wanti niin barbaadu jechuudha akkaan itti yaadee takka ammoo baalagummaadha takka ammoo safuudha amantii fi oromummaa safuu tuffachuudha hojjedhetti naaf hin hubanne akkaan kanaaf godhe naaf hubattanii hin barbaadu namoota garagaraa bakka online kanarratti
obboleettii isaa fuudhee wajji jiraatee erga qaanii itti dhagahame booda gabbee piraank jihee akkana narraa faamu jira waan kana. Kuni dogongora namoota teekstii barreessee gadhiisuuti. Wallahi kuni na bira hin jiru. Ijoollee takka takka akka uummatustee waan sammuu keessaa waan dhagee karatti hiikkatatti barreessee gadhiisu jiru. Namoonni akkasitti waan kana narraa hubatanis dhiifama guddaa narraa tahaa. Dhiifama naa godhaa. Badii tiyya arkeetiin jira. Irraa deebiitiin jira. Ummata kiyya bal'aa. Wallahi ani isin wajjin wal mufachuuf hin barbaadu. Isin wajjin illee walitti aaruun barbaadu. Akkanatti aartan akka koomantii akkanatti arraba garagaraa akkanatti naan jettan kana hin barbaadu. Akkuma amma duraa hojiitii babbareedduu irra na beektan sanirra na gargaartan rabbiitti irratti haa jabeessu hojii gaarii jirti jettanii koomantii bareedduu naa kanatan saniin barbaadu. Alhamdulillah ilaa hangammaa ergaan hojii tana jalqabee fayyaduu koomantii babbareedduu jijjibina hawwatu fuula kiyya dura na ooftu malee koomantii akkaan galgala idaatiraa ilaa hanga ammaa arkee takka ergaa yuutuuba jalqabee takka online kana jalqabee arkee hin beeku. Kuni dogongora guyyaa keessaa dhufu. Kana saniifuu anis dogongora kiyya arkeetiin jira. Dogongora kiyya arkeetiin jira. Dhiifama narraa tahaa. Dhiifama naa godhaa. Dhiifama gaafachuu kiyya kanaas irraa qeebalaa. narraa qeebalaa sagalee tiyyatanaas waan kana irratti dalagee kanaas akkaan amma isin ibsa kanatti ummanni akka malee narraa hubatee akka malee faamee akka malee ta'ullaana kanarra maxxansaa jira. Dogongora kun akkitti dhufe dogongoraan firraa eegaatu dogongora nanaqe kan akkasin naaf hubadhaa warran dhageenis biraan naagaa gara TikTok irrattis fuudhaa sagalee fiidoolee kana mummuraa biraan naagaa akka gaa koomantii nagayaa dogongora fudhachuu kiyyaa akkasuma dhiifama naaf godhuu keessan haala gaarii bareedaa saniin walitti deebinuun abdii isinirraa qaba. Kana gaa daawwattoota kiyya dhiifama naaf godhaa. Ani gara kiyyaan dhiifama isiniif godheetiin jira. Warra na arrabsees, warra na komatees, warra jecha naan je'ees, warra akka hunda naan je'ees baga naan jettan ani keessan baga naan jettan waan na jaalataniif naan jettan boodeen kun akka fadhe haa ta'u jettanii cal jettanii akka nama nagarree dabruus ni dandeessan. Eenyu sin dhorka? Dogongorra jirtaa sirreessii jechuudha jechuudha. Tolee fudhadhe kunoo irraa oolee sirreessee yadarraa jalqabee piroofaayilaa jijjiireetiin jira kaaseetiin jira akkasii dhiifama narraa tahaa dhiifama gaariidhaan koomantii keessan ilaalcha duraan naa qabdan bareedaa saniin san arkuu sanii hojii walitti deebi'uu hin barbaada. Dhiifama nuuf falchaa. Salaamu alaikum.